Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota kaankee show nagaan keenya kan Oromummaa kan jaalala kan ulfinaa bakka jirtan hundumaatti sana akka qabu kan jedhu qopheessaan qophii kana ana Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa keenya utuu hin jalqabin dura obboloota keenya guyyaa dheengaddaa mootummaa Itoophiyaa mootummaa wayyaanee jalaa baqa lubbuu isaanii baafachuudhaaf dargaggoota hayyoota maanguddoota keenya ijoollee daa'imman galaana gubbaarratti lubbuun isaanii darbeef waaqayyoon kan jannataa haa godhuun jedha. Maatii isaaniif ilmaan Oromoo hundumaaf maqaa kaankee showtiin jabina isaaniif haa kennu. Daawwattoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessan bakka guyyaa goototaa bara 2016 nagaan isin ga'een jedha. Itti aansuudhaan ilmaan Oromoo isteeta 52 nuu keessatti argamtan guyyaa har'a magaalaa Washington DC keessatti waan gootan hedduu nu boonsee jira. Yeroo keessan maallaqa keessan jireenya keessan hundumaa aarsaa gootanii bakka sanatti argamtanii gochaa isin gootan hundumaaf waaqayyoon dachaa isin haa eebbisuun jedha. Hojiin keessan baay'ee nu boonsee Kanaadaarraa, Awustiraaliyaarraa, Awurooppaarraa warri deemtan hundi keessan hedduu isin galateeffanna maqaa kaankee showtiin. Itti fufaa jabaadhaa. Bakka sanatti argamne isin wajjin hirmaannee baay'ee nutti tola ture. Haala yerootiif waan nu mijanneef garuu bakka sanatti argamuu hin dandeenye akka kaankee showtti deeggartoonni kaankee showf miseensonni kaankee shows hedduun isaanii achi jiru. Oduun nu qaqqabaadhuma jira. Hedduun isin galateeffachuu barbaada Oromoon hundi keessan. Sagantaa kanas warri qopheessitanii haala bareedaa kanaan ilmaan Oromoo walitti qabdan akka namoota dhuunfaa akka hawaasaa tiin warri hojjettan hundi keessan baay'een isin galateeffachuu barbaada. Sanarras immoo darbee miidiyaalee adda addaa waraabbiidhaan immoo waraabdanii warri gurra nuun geessan Facebook irratti iddoo adda addaatti maxxansanis baay'een isin galateeffachuu barbaada. Horaa bulaa maqaa kaankee showtiin ulfaadhaa. Jaartiitu donna. Jaartiin kun donna biyya keenya beektu baadiyyaa keessa jiraatti. Baadiyyaan suni manni baadiyyaa manni biyya keenya keessatti naannoon baadiyyaa akka mana Ameerikaa kana saaloonii dhuma gorroo duubee jedhu biraa gorroo duuba kana kichiriin isaas achuma teessee utuu marqaa marqattu soddaan fagoorraa dhufee akkas ilaalti. Balballi banaadha gaa. Akkas gaafa ilaaltu soddaan dhufaa jira. Marqaa inqoqa marqichi achi fuutee gaafa soddaa agartu soddaan gaafa dhufu fiiddee deemuu hin dandeenye marqaa kana fuutee qaamisii ol qabdee jala keesse. Qaamisii jala keesse soddaan taa'e. Akkami harmee nagaadhaa fayyaadha nagaadha ilma koo akkami si'itti fooyya'ee nan maallatti fooyya'ee nan ammayyuu na jalaa qoqaa jedhamanii ginoo ittiin. Ani Habtaamuu Lamuuti. Habtaamuu Lamuu hedduun keessan kan na beektanii baroota sirbaa asitti miidiyaalee adda addaa irratti illee gaaffiif deebii argadhee dubbachaa ture haala yeroo irraa waan hin mijanne biyya keessatti interview ta'uurraan kan ka'e seenaa gosa 2001 achi jiru dubbadhee hin beeku. Yeroo hundumaas akkuma tokko as akkaataatti artii Oromoo jalqabee jireenya koo biyya Kanaadaa keessatti dubbachaa ture. Har'a surprising ta'ina wanta kanaan dura dubbanne xiqqoo tokko isinitti hima. Sanammoo isinitti himuun koo gara fuula duraatti haasaan isinitti haasa'u kun nama akkamiiti jettanii akka dhaggeeffattaniif jedheeti. Hamma tokko akkasiin na beektaniif jedheedhuman kana dubbachuu barbaade. Seenaa koo keessatti egaa dhaloota koos ni beektu tarii loqoda kootiin baruu dandeessu. Namoonni hedduun garuu sirbaan iddoo adda addaa naa moggaasa baay'ee natti tola. Ijoollee Hamboo warri jedhan jiru, Harargee Baddeessaa warri jedhan jiru, Wallagga warri jedhan jiru. Iddoo baay'ee naa kennu natti tola jechuudha. Maaliif tokkittii qabadheen jiru Oromoo hundumaan fakkaata wanta ta'eef. Hedduu galatooma. Habtaamuun Lamuu bara dargiin cabee bara 1991 Finfinneen jiraachaa ture mana obboleessa abbaa kooti. Dargiin gaafa kufee wayyaaneen biyya qabattee kutaa 5 baradhaa utuun achi jiraadhu naannoo dhiya Oromiyaa keessattiyyuu dhiya Wallaggaa fi naannoo Harargee kana keessa adda bilisummaa Oromoo to'ate. Naannoo giddu galeessaaf iddootii biraa mootummaa wayyaaneeti kan qabatee jiru. Uummanni naannoo biyya keenyarraa gara Begiirraa dhaloota koorraa achi ol gara Finfinnee dhufanii wajjin wal argaan ture ijoollee ta'ee jechuudha.
addi bilisummaa Oromoo fi warra Oromoo dhufee naannoo keenya qubatee jira waan jedhamee fi yommuu sana adda bilisummaa Oromoo hamma tokko waanan ijoollummaa irraa kaafnee waanan beekuu fi na keessa waan jiruu fi mana lafa hin jiraadhu obboleessa abbaa koo kana cinqeen biyyatti gad deebi'een qabsootti makamuu qabaan jedhan. Naannoo fuuldura dhaabbanne deeminaan jedhanii lafa addi bilisummaa Oromoo jiru barbaacha lafa dhaloota kootii gad deeme jechuudha. Deemee adda bilisummaa Oromootti makamuudhaaf an murteeffadhe. Mucaa waggaa 13-14 keessa jira kutaa 5 baradha. Asii namni jalqaba dhaqee argee nama suuraa irratti agartan kana itti gaafatamaa mooraa leenjisaa naannoo dhiyaa itti gaafatamaa dabballee ture. Gootas baay'ee isa wajjin iddoo tokko ijoollee ganda tokko jechuudha. Maqaan isaa Abdurrahim Muhammad jedhama. Abdurrahim kanatti himadhe waraanatti makamuun barbaada nagalshiin jedhan. Ati ijoollee dhadhiis hin dandeessu naan jedhe lakkii nan danda'a. Waraana adda bilisummaa Oromootti makamuu barbaada naan tole naan jedhee guunuu bakka jedhamu naannoo Beegiitii fi Sudaanii gidduu bakka jirtu bakka waraanni adda bilisummaa Oromootti leenjifamu achitti na ergee marsaa 22ffaa akkan baradhuuf. Baatii tokkon turre nan dhukkube gaafa baay'ee dhukkubsadhuuf magaalaa irraa dhufee ganna ture bookee jira bakka sanaa busaan na qabattee baay'ee gaafa dhukkubsadhee Abdurrahimti kun na fuudhee magaalaa Beegii geesse. Beegii geessee atasuma taa'e qubee baradhu naan jedhee utuma achii qubee baradhu ayyaana guddaa tokko ture. Ayyaanni kuni magaalaa Beegii keessatti ta'a. Hoogganoonni fi maanguddoon namoota hedduu dhufee ture adda bilisummaa Oromoo irraa 91 sana keessa jaarsoliin mooraa keessatti na arganii qubee barachaa jirra. Qeerroo meeshaan qabdan ennaan hin qabnu ennaan nama 100 yoo taatanii lafa sindachaatu baattan isin geessanuun jedhanii ajaji yommuudhuma sana obbo Dirribee jedhamu hoogganaan keenyatti darbee achirraa torban tokko booddee namoota 100 guunne ijoollee qeerransoo naannoo sana walitti nu qabanii Majiroositti fe'amne naannoo koonsartii Baabboo Gambeel bakka jedhamu deemne. Baabboo Gambeel dhannee achitti jajjabummaa marsaa 8ffaa jajjabummaa jechuun komaandoo jechuudha. Jajjabii adda bilisummaa Oromoo marsaa 8ffaa koonsartii bakka jedhamu Baabboo Gambeel naannoo Najjootti dhiyoodha achittan baradhe jechuudha. Achitti barannee utuma barumsarra jirru chaartariitti deebi'uun adda bilisummaa Oromoo chaartariitti deebi'uun dirqama waan jedhamee fi achirraa nu kaasanii gara Dambidalloo meexxii bakka jedhamutti nu geessan. Meexxiin ture meexxii sanatti jajjabummaa keenya baradhee eebbifamee gidduutti achitti immoo mooraa leenjisaa kan jajjabee Saddiiq jedhama. Rabbi nabsee isaa maaru. Abdurrahimis Rabbi nabsee isaa maaru. Jaallan kun lamman hin jiranii Saddiiq mooraa leenjisaa jajjabee kana itti gaafatamaan isa wajjinis ijoollee dhumachiiti. Ollaadha wal fakkaanna turre yommuu sanatti namooti hedduun obboleessaati naan jedhu. Warra koon ilaala jedhan isa iyyamsiifadheen gara Koboritti galee ammas. Amma Koboritti immoo gaafan galee hin turre torban tokko ture abbaan koo isan gale kana hin barbaadu. Deemi waraanatti deebii naan jedha. Waraanatti deebii naan jedhee utuu kanaan jirru namni kun immoo dhufe. Lubbuun jira. Itti gaafatamaa jajjabee adda bilisummaa Oromoo Kamaal Qalbeessaa jedhama. Siwiidin keessa jira. Goota seenaa isaan beektu ta'a. Kamaal immoo itti gaafatamaa jajjabee waliigalaati. Kamaali mooraadhuma nuti jiraannu sana keessaa Finfinnee gidduu jira. Garuu ijoollummaa irraa waan ka'e ollaayyuu haa taanu malee carraa isaa wajjin naqee haasa'uu argadhee hin beeku. Abbaan koo fuudhee dhaqee gurbaan kun si bira ture fuudhii deemee ittiin jedhanii itti na kennamus ijoolleedha wanta ta'eefi Kamaalii eessa turte iddoo akkasitti barachaa turte Siddiiq bira turte deemuu qabna qophaa hin deemna naan jedhee guyyaa lama bulee halkan adda bilisummaa Oromoo chaartarii irraa ba'ee jedhamee Kamaal achumarraan halkan sana atattamaan deemee jechuudha. Manatti nafee isa manatti hafuu chaartarii irraa adda bilisummaa Oromoo ba'ee lolli eegalame anis waraanatti makamee osoon kanaan jiru haala yommuu sana ta'e irraan booji'ama ta'e irraan ijoollee xiqqoo wanta tureef Tigreen yeroo jalqabaaf na qabdee mataa koo gidaaratti na tumte adda bilisummaa Oromoo ijoollee xiqqoo ajjeesaa ijoollee akka keetiifaa baradhu naan jettee na ariitee manatti na galchite. Manatti hin galee haala jireenya utuma maatii wajjin jiraadhu guyyaa tokko waraanuma OPDO'n tume. Akkamitti jettanii guyyaa biraan bal'inaan isin ibsa. Achi na fuudhanii
mana hidhaa ture. Mana hidhaa kanarraa dhedheessatti nageessanii dhedheessa baatii ja'aafin ture. Marsaa lammaffaatii warri Taaddisoo jedhamee beekamu marsaa lammaffaa achitti dhannee warra baranne keessaa nama tokko achitti baradhee achitti barannee nu barsiisanii galle manatti. Ammas manatti galeen hidhaan kun gaafa natti baay'atu magaalaa sana keessaa bahuun dirqame jechuudha. Asoosaatti galee asoosaattis hidhaan akkasuma gaafa natti hammaatu Finfinneetti galee. Finfinneettis isan galummoo lafan duraan deeme sanatti deebi'een dhufe. Ammas achis gaafa deemu dalagaan Oromummaa kun nan dhiifne artistoota Oromoo achi jiranii wajjin utuman walitti deemee isaanii wajjin kiiboordii faa gitaara faa baadheen jala deema. Sabboonummaa keessa koo waan jirti jajjabummaas baradheera. Isaaniif akka waardiyaa ta'e hojjechuutu man jiru. Achis mana hidhamne. Mana hidhaa kana keessa manoota hidhaadhuma xiqqoo xiqqoo si'itti immoo Hambootti hidhamee dhedheessatti hidhamee magaalaa Finfinneetti hidhamee Adaamaatti hidhamee manoota hidhaa kun natti baay'ateerran waraana adda bilisummaa Oromoo barbaade itti makamuudhaaf naannoo Harargee keessa haga Artisheek deemeen beeka. Qabsoo Oromootiif beela'ee ala bulee baarandaa bulee rakkadhee tumamee sibiilli miillaaf harkatti naka'amee luugamamee nama beekudha. Sana booda rakkina kana hundumaa keessa jiraadheen artistoonni Oromoo yeroo sana naannoo sana turan baandiin gadaa isaan illee galateeffachuu barbaadu akka Daawitee Mokonnoon faa Hirphaa Gaanfuree faa Tottoobaa faa Muktaar Usmaan Haayiluu Kitaaba hundi isaanii adda Ilfinesh Qannoo faa Kiilolee faa gargaarsa sanarraa yemmuu sana isaanitti siqee isaanuma wajjinan ture. Biyyarraa bahuufan dirqame. Biyyarraa gaafan bahu Ameerikaa yookaan Kanaadaan deeman jedhee abjoodhee hin beeku. Firas hin qabu. Nama beeku sin jiru. Namni biyya alaa jira jedhee ani beeku ollaa koo yoo jiraate warri Minnesota ni beektu bulaa ta'umsaa ta'a. Isuma duwwaadha. Kanaan achiif nama tokko sin beeku. Yookis ergii mana hidhaa Adaamaa kana booda baane mallatteessinee baane mootummaan wayyaanee kana booda nu qabeenyaan murtii barbaade akka nurratti fudhatu waan jedhu waan mallatteessinee biyya koorraa bahuufan dirqame. Biyya koorraa san ba'ee kana gara Keeniyaatti dhufe Keeniyaa kana waraanatti makamuudhaaf carraa in arganne UNHCR naqee waan hundumaan naa baname jechuudha. Sababiin isaas manootan hidhaa sila isinitti himaa ture hundumaa kanatti dookumentii wanta hin qabuuf UNHCR biratti simatameen har'a as jira. Waaqayyoof galatu. Ani bu'aa qabsoo Oromooti. Nama ijoollummaa waggaa 13 irraa kaasee qabsoo Oromoo keessatti guddateedha. Leenjii qabsoo keessatti fudhateedha. Leenjii Oromummaa. Kanaaf amalli koollee gandaan nama qoodu, amantaan nama qoodu, nama Oromoo irratti bobba'u, qabsoo Oromoo irratti bobba'u, abadan ammoo naan goone kana booda illee hin godhu akka bartaniifan barbaade. Namni isin itti haasa'u kuni artistii duwwaa osoo hin taane inni isa booda jiru maal akka jiruuf akka isin bartaniif waan hin dubbadheen beenneen sitti hima. Kan akka bartaniif jedheen haasa'e. Tole daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show hamma tokko na hubattaniin se'a. Gara fuula duraatti immoo bal'inaan isinittan himaa. Haala mana hidhaa keessaa haala qabsoo keessaa ijoollummaadhaan kaane isinitti hima. Qabsoo Oromoo Oromummaa kana ijoollummaan waadaa galee yoomiyyuu hin galu. Dhiiga Abdurrahim faa, dhiiga Siddiq faa, dhiiga Nadhii Gammadaa faa, dhiiga Waaqoo Guutuu faa, dhiiga Baaroo Tumsaa faa warra qabsoo kanaaf wareegametu na waraana. Ilmaan Oromoo hin galu. Utuu garuu Oromoo keessatti shirri dalagamu yoo an har'a afaan koo cufadhee taa'e Waaqayyoonis itti na gaafata isinis bar tokko ta'e itti na gaafattu. Har'a kanas dhufnee fi kan biyya alaa jiraadhuu fi lubbuu ijoollee beektota hayyoota gootota meeqa keessaa nama wallaalaa na baasee Waaqayyoon as na fidee fi jireenya mataa kootii duwwaa jiraadhe akkan darbuuf miti. Galata Waaqayyoo jireenya bareedaan jiraadha. Jireenya qofaa koo jiraadhee tun darbuu toon taane jireenya uummata kootiif darbuudhaaf. Ergii biyya alaa kana keessa dhufne gosa adda addaatiin hawwisoo wajjin hariiroo goone Torontoo keessatti Winnipeg keessatti har'as gochaa jirra. Oromoof waan waadaa galee waan jiruuf guddinni koos guddina qabsaa'ota Oromoo gidduutti. Magaalaan dheessatti dhaladhee guddadhe magaalaan Kobor magaalaa xiqqoodha. Garuu waan isin ajaa'ibu kutaa Oromiyaa hundumaarraa ummati keessa jira. Baaleerraa, Shawaarraa, Salaalee, Arsii, Jimmaa, Walloo namni dhibame tokko jiru. Magaalaa Kobor kana keessa. Guyyaa tokko ati eessa ergin as dhufeenitu jaroota kana deebi'ee deemuun bare malee guyyaa tokko garuu jarri kun eessa jennee dubbannee hin beeknu.
guddina kootu murteessa. Guddina kootu murteessa. Kanaafi gaafa haasa'u dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa yoo naasee hoggana adda bilisummaa Oromoo Jaalle Daawwidiin dha'uun koo Jaalle Daawwidiin balaaleffachuuf miti. Dirqama dha'uun waa'ee adda bilisummaa Oromoo naasee. Waa'ee ODF yoo naasee obbo Leencoo Lataa dha'uun maqaa dirqama sababiin isaa itti gaafatamaa ODF waan ta'aniif. Waa'ee OMN yoo naasee waa'ee Jawaar haasa'uun dirqama sababiin isaa Director OMN waan ta'eef. Waa'ee mana kootii yoon haasee maqaa koo dha'uun dirqama sababiin isaa abbaan mana ana waan ta'eef. Kanaaf gaafa waa'ee tokko haasofnu akkaataa biraatti hin fudhatina. Wal qeequmsi ni ijaara. Qeequmsi hin diigu. Wal qeequmsa qabsoo keessatti baran. Wal qeequun haala jaalummaatiin, wal qeequun haala obbolummaatiin, wal qeequun wal arrabsuu, wal diiguu, wal xureessuu, wal balaaleffachuu miti. Mootummaa wayyaanee waggaa 3-4 asitti otoo hin taane isa dura wanti isee nama isee godhe, wanti isee cimtuu isee godhe, wanti abbaa qabeenyaa isaan godhe hedduu wal qeequ gimgamaasa jedhan kan. Utuu lolanii fi lola dhaabanii gidduutti wal qeequ. Oromoon garuu qeequmsa kana akka qoraattii sodaanna. Hin sodaanna baay'ee. Yoon ka'ee dubbadhe namni kun natti aaraa. Yoon ka'ee dubbadhe warri namicha kana duukaa deemanii na balaaleffatu jenna. Oromummaaf moo namaaf deemna? Oromummaaf qabsoonna moo namaaf qabsoonna? Ana waa'ee Oromoon na cinqa. Waa'ee namaa miti. Waa'ee nama dhuunfaa tokko min kan na cinqu waa'ee Oromooti. Waa'ee gandaa miti kan na cinqu waa'ee Oromooti. Waa'ee amantii miti kan na cinqu waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromoo ani har'a ija kootiin argee isinitti utuu hin miliyoon bira darbe waaqatu na gaafata. Tole gaaffii lamman yeroo darbe gaafadhe gaaffii an gaafadhe keessaa mummurame siituu biirratti yommuu darbu namoonni koomentii adda addaa barreessan. Tarii namoonni koomentii kana barreessan akka lamattan fudhadhe. Tokko nan beekan. Lammaffati immoo waan muramee barreeffame isa miti sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessaayyuu yoo muramee gallakkifame karaa badiinsaarra nama geessu mara wanti muramu. Guutummaa isaa gubbaarraa haga dhumaatti garuu ilaalaan jedha viidiyoo koo. Warri koomentii gochuudhaaf ariifattan hin ariifatina. Guyyaa tokko na galateeffattu. Guyyaa tokko na galateeffattu. Tarii namichi kun hin maraatinaan jechuu dandeessa. Hin maraanne fayyaa nagaa qulqulluun qaba. Waan argu garuu biraan dubbadha. Waan naa ifetu jira. Namoota baay'eef ifee karaa ittiin dubbatan dhabantu jira. Ani immoo har'a dubbachuun dirqama kooti. Namoota hayyoota baay'ee jira kan ukkaamamanii jiran. Qeerransoota baay'ee jira. Yeeyyii baay'ee jira. Dubartoota baay'ee jira. Karaa ittiin haasa'an dhabanii ukkaamamanii kan jiran isaantu na gaddisiisa. Haalli jaallummaa akka namarratti bobba'u miti. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra ture maqaa isaa amma dadha'uuf sababiin isaa macaafa qulqulluu waan dubbisee beekuuf ni sittidha. Malee amantii kiristaanaa faarsuun miti. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra ture ergamoota isaatiin mee dhaqaa nama keessa deeman waa'ee koo maal jedhu mee dhaggeeffadhaa jedhe. Barsiisuu duwwaa osoo hin taane waa'ee koo maal jedhu namoonni waa'ee koo maal jedha agartanii? Waan namni isiniin jedhu waa'ee keessan namarraa dhaggeeffachuun isin aarsuun qabu, isin fayyisuu, isin cimsuu, isin ijaaruu qaba. Inni kaan ilma Daawit siin jedha, inni kaan ilma Waaqayyoo siin jedha, inni kaan immoo kana siin jedha. Inaarree dhaggeeffachuun gaariidha. Wal qeequun fayyinatti nama geessa, wal qeequun nama jabeessa, wal qeequun nama sirreessa. Kanaaf gaafa dubbannu, gaafa ani dubbadhu karaa fedheetti na hiika garuu diigumsaaf hin dubbadhu. Gaaffii eengadda OMN gaafadhe irratti obbo Jawaar deebisaniif amma tokko. Deebiin isaas amma tokko ammaaf hin taa'u. Akkasumatti fudhadha. Garuu rakkoo isaatii warra isaatii caalaa rakkoo kan qabu nuyi. Oromootu rakkina qaba. Guyyaa tokko buluun qabu saatalaayitiin Oromoo utuu qilleensarra hin taa'in sababiin isaa namatti dhabaa jirra. Nama keenyatu itti du'aa jira. Qeerransu biyyaa baqatee galaanaan dhumaa jira. Mana hidhaa keessatti dhumaa jira. Ajjeefamaa jira namni keenya. Sagaleen keenya uummata bira haa ga'u. Sagaleen keenya addunyaatti beekamu. Warri isaatii ergi deebi'anii torban sadii
Isaat rakkina maalii qabu? Aangoo fudhachuuf ariifatu. Nuyi kan rakkina qabu Oromoodha. Kutaa Oromiyaa hundumaa keessa rakkinni arra ilmaan Oromoo irratti ga'aa jiru callisnee saantima qusachuudhaaf yoo jenne sagalee uummataarra hambifne seenaan nu gaafata. Kanumaan isiniin jedha. Seenaan nu gaafata. Gaaffiin koo inni lammaffatiin. Gaaffiin koo inni lammaffatiin la ammas. Ummati keenya hedduun dargaggoon shamarran hayyoonni keenya walga'iin adda addaa maqaa dhaabaatiinis maqaa organizationii adda addaatiin godhamu kun coverage maaliif hin argatu? Obboleen Combaatii yommuu darbe isaatiidhaan jechi isaan haasa'an tokko darbaa ture baay'ee. Namoota baay'ee jaallate isaan keessaa nama tokko. Obboleen Combaatii nama haaraa arra uumame miti. Hammoonaa sagalee dhaban, karaa ittiin haasa'uu dhaban, karaa ittiin namatti haasa'an dhaban. Jechi obboleen Combaatii keessaa ba'e jecha nama fayyisu, jecha nama ijaaru, jecha saba ijaaru. Diinota Oromoo mataa gadi qabachiisu ture. Eessaan haasa'arree coverage hin qabani. Kanatu rakkina nutti ta'e. Waan surprise isin godhu tokko seetti hima. Dheengadda yeroo dhiyoo kana maarchi gaafa torbaa baatii tokko dura jechuudha. Walgahii Opiidiyoo jalaan miliqee dhufame jedhamee karaa OMN nu darbe dhaggeeffattaniitu ta'a. Anis warra dhaggeeffatan keessaa tokko. Hammam akkasiin hubattan hin beeku. Jechoota abbaan duulaa haasa'anii abbaan duulaa hundumaa dura dursee akka OMN waraabaa jiru yookaas akka sagaleen isaanii waraabame OMN darbu dhibbatti abbaan duulaa ni beeka. Akkanatti mari'achaati marii kana dabarsu. Asuma bira ta'anii live dabarsu marii. So mistiri wanni jedhamu nama. Laale kanaafan si shakkee si amanuu dhabee maali arbeelaa fi qarraafi maali fuulduratti cabee. Kanaaf maal gochuu qaba abbaan duulaa? Waan gaarii haasa'u. Waa'ee Opiidiyoo babbareedaa haasa'u. Hiriirri nagaa Oromoon dubbate Oromoon ka'aa jiru sirriidha. Sirrii yoo ta'e namoonni hidhaman maaliif hidhaadhaan baane? Abbaan duulaa dubbate, abbaan duulaa dhaggeeffattee yoo ta'e. Kan biraan maayikiroofooniin gaafa socho'ullee hin dhaga'amu sagaleensa. Hicitiidhaan waan waraabame miti. Maayikiroofooniin harki itti bu'e sagalee maayikiroofooniidhaan hin gargaaramaa jira. Sagaleen maayikiroofoonii kun achi gaafa ta'uuf as na bira gaafa ta'u sagaleensa akkam akka ta'e ni beekna. Namoota sadii taasise tokko afaan Amaariffaa tokko kan jalqabaa tokko abbaa duulaa. Yeroota kana bira dhaqaa ture maayikiin sirriitti waraabamaa ture. Sababiinsa akka OMN darbu ni beeku. Wanti waan sana keessaa baranne Opiidiyoon abbaan duulaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuu achirratti. Xurii adda bilisummaa Oromoo irra kaa'u. Adda bilisummaa Oromoo ajeeffate uummanni Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo kana godhe uummanni Oromoo. Adda bilisummaa maaloo godhe uummanni Oromoo. Kana lammaffatti hiriira nagaa simbaa uummati ba'ee hiriira nagaa sirriidha jedhe. Badiin nu biraa. Waan gaarii hundumaa haasa'e. Waa'ee wayyaanee irraan dubbanne. Waa'ee hoogganoota isa hoogganaa jiran abbaa Tsaayifaa irraan dubbanne. Uummaan Oromoo karaa ittiin sammuu jijjiirsan namoonni baay'een dura abbaa duulaa arrabsaa turanii ergii viidiyoo sana OMN gallakkise asitti yaadi namootaa hin geeddarame kan isa eebbisu abbaan duulaa sabboonaadha. Abbaan duulaatu wanticha akka waraabamne barbaade tokkoon butaantiitu nafiin sakattee ol gashee ture. Akka inni waraabame darbu barbaadu maqaa dhossaatiinis ta'u. Warattoota biyya koo bilisummaa keenyaaf lafeen isaanii dhabe. Wayyaa laal waboo aboo laal waboo. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Kiiloo wareegama qabsoo. Kanarraa waan hubattan natti fakkaata. Sagantaan keenya kun yoo isinitti tole isa diimtuu gajjallaa kana godha namootaaf dabarsaa share komentiin rakkinan qabuun fudhatama. Sagantaan keenya torbanitti guyyaa tokko dhufu keessaa isii har'aa asumarratti raawwanna.